Deemsa guyyaa 11tiin booda galaa fixachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa godina Baalee keessa socho'u firii mukaa nyaachaa imala isaa itti fufaa jira. Imalli keenya hanga ammaatitti akkuma itti fufee jira. Egaa bakkee duraa qubsuma duraanii isaa irraa socho'e guyyaa har'aa guyyaa 11ffaa keessatti lolli bakka lamatti itti ta'uudhaan lola kaan cabsee keessa ba'ee injifannoodhaan keessa ba'ee imala isaa akkuma itti fufetti jira. Kanaaf deemsa guyyaa 11 booda galaa fixachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo baay'isee yoo beela'u osoo deemu firii mukaa jigee argatee nyaataa ture. Kanaaf yoo Rabbi jedhe akka injifannoon xumurru ni amanna inshallah. Kanaaf bakka jirtanitti uummanni Oromoo nu faana ta'uu qabdan. Bakka jirtanitti uummanni Oromoo nu faana ta'uu qabdan. Waraanni bilisummaa Oromoo beelaaf dheebuuf kana abdiin kutanne ta'uu isaa asumaan isin hubachiifna. Mukaanaanis beelaa dheebuun darabamne abdii yoomuu yoo hin kutan haa keenya gargaartuwanne kaayoo teenna galmaan ni geenya ni injifanna. Waaqa muka firii mukaanuu fide kana mala guyyaa 11tiin booda waaqa firii muka agamsa jedha. Muka maqaan isaa agamsa jedhamu karaa keessatti nu jisuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo akka gaarii sooratu jira. Kanaaf kun galata waaqaati. Waan Rabbi nama sooratanii qabsoo godhan. Abdiin kutan yoomillee abdiin kutan. Yoomillee abdiin kutan. Malli kenna akkuma itti fufetti jira. Injifannoo uummata Oromooti.